Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Islaamaa shoo jira jirtu bakka jirtanitti. Nagaaf kabajaan keessan biraa jiraaticha har'allee viidiyoo addaatiin isin dhufee jira. Akkuma isin argitan maashaallah viidiyoo biraa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Warroonni koomentii irratti yaada babbareedaa yaada ajaa'ibaa naa barreessaa jirtan hundi keessanuu hedduu naa galatoomaa isin jaaladhaa umriin dheeraadhaa isiniin jechaa jechuudha. Har'a maal qabattee dhufte laata zulaa yoo jettanii yaadallee yaada hedduu qabadhee isin dhufee jira. Akkasuma surprise operating takka anaaf osoo hin taane nama keessummaa guddoo keessummaa cimtuudhaaf goote wayii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Isa kana arguudhaaf hanga xumuraatti viidiyoo kiyyaa kana subscribe like share gochaa na wajjin turaa isiniin jedha. Hordoftoonni kiyyaa hedduun jechuudha baay'ee na jajjabeessaa na cimsaa jirtanii hedduu na galatooma na ulfaadhaa isiniin jecha osoo akka nam tokkooti osoo toltee yeroo tokkotti miliyoona sigalchuu feenaa namni ufee keessan naan jedhullee hedduutu jira. Koomentii irratti illee argaara. Koomentiin keessan anaaf faamilee naa ta'a na cimsaa na jajjabeessaa isin jaaladhaan umrii guutuu naa jiraadhaa isiniin jedha umrii naa dheeradhaa isiniin jedha naaf galatooma. Akkasuma yeroo gabaabaa keessatti rabbi yaada muraada keessan isinii guutee biyya keessanitti maatii keessanitti isinii haa galchu isiniin jedha. Har'allee maal qabadhee dhufe yoo jettanii yaadallee yaada hedduu isinii qabadhee jira. Warroonni jechuudha waa'ee baajaajii irraa na gaafattan namni hedduu hin jirtanii akkasuma jechuudha. Ijoolleen kanaan dura kastamarii kiyya turtan jechuudha yaada hedduu waan hedduu na gaggaafataa jirtan jechuudha. Yeroo deettee lafaa kaateetti namni baajaajii nuufit illee jedhellee hin jira. Namni ammoo waa'ee manaallee na gaafattan hin jirtanii asirratti ani yaadne qabadhee dhufee waa'ee manaa osoo hin taane waa'ee baajaajiiti jechuudha. Waa'ee baajaajii namoonni waa'ee baajaajii irraa hin beekne hedduutu jira. Kanallee ammoo viidiyoo biraa irratti yoo barbaadan sirri adda baasee isinii hima. Akkasuma ammoo yoo keessan illee dhuftan sirriitti adda baasee isinii himuu hin danda'a jechuudha. Abbaan manaa kiyyaa kanaan dura waggaa gara waggaa 5 jechuudha baajaajii bitaa gurguraa bajaajii bitaa gurgura jechuudha. Akkuma mana namni gurguruu san jechuudha bajaajii gurguraa tura. Akkasuma ammoo waggaa 5 jechuudha bajaajii qabna jechuudha bajaajii oofa. Ani waa'ee bajaajii kana kanaan dura dubbadhee hin turreeyyuu yoo barbaadan isiniif akka inni isinii bitu hin godha jechuudha. Bajaajiin kamiyyuu darajaa qaba. Bajaajiin duuba laaltanii duubaa miti ka beekamu jechuudha. Motora keessaati waan naan bajaajiin ka beekamu motora keessaati malee duubaa miti jechuudha. Akkasuma bajaajiilleen darajaa qaba jechuudha. Bajaajiin sabanaawitu jira. Maqaa qaba jechuudha. Akkuma meeshaa kanneen jechuudha. Uffanni kennallee darajaa qaban bajaajiilleen darajaa hedduu qaba. Maqaallee qaba. Akkuma maqaa isii gatiin isiillee wal caalaa wal gadi qannasa jechuudha. Darajaan isaa akkuma gatii maqaa isaatiin jechuudha. Bajaajiin amma jechuudha dhufte kan chaarjariillee hin jirti. Garuuyyuu bajaajiin kun waan jiramoo hin jiru zulaa warri jettanii viidiyoo ittaan irratti yoo barbaadan qabadhee isin dhufa. Bajaajiin jechuudha bajaajiin duraanii sunniin amma dhaabatee jira. Afrikaan dhaabee jira jechuudha. Maaliif hojjetan bajaajiin sun bajaajii baay'ee mirxii jechuudha. Filatamaa jechuudha bajaajii babbareedaa. Bajaajiin kunniin bajaajii lama jechuudha. Bajaajiin lamaan kun maqaan isaa maqaan lama garuu bajaajii ka soolaariititti yookaan ka maabiraat chaarjariititti yookaan ka soolaariititti deebi'eera jechuudha. Inni sun garuu originaalii ammoo akkam meeshaan isaa akkam warroonni jettan dhuftanii keessana dubbisuu hin dandeettanii lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 9 72 duwwaa 25 irratti heeloo jettan gamaanumaan argachuu dandeettanii. Asumaan jechuudha surprise akkasuma obboleettiin tiyya qaaliin jechuudha nama keessummaa cimtuudhaaf keessummaa gaariidhaaf kennite qabadhee isin dhufee jira. Inni kun maal yoo jettan isinitti mul'isa jechuudha. Isin ammoo viidiyoo kiyya kana like subscribe godhaa isiniin jedha. Anaaf osoo hin taane keessummaa haarawaa saniif. Inni kun maal yoo jettanii waan hedduu isin ajaa'ibu kaleessa akka carraa ta'e jechuudha. Roobee ture rafee achuma rafe jechuudha. Rafee birooba guddaa roobee ture achuma booda hin rafee erga rafee booda Zabibaan jechuudha. Zabibaan hin beektan viidiyoo isiillee hordofaa turtanii akkasuma obboleettii tiyya jechuudha. Obboleettii xiqqooti akkuma isin beektanii hin beektanii namoonni hedduun zulaa umurazzaan goddenyaa teeti moo obboleettii teeti jettanii koomentii irratti illee na gaafattanii umurazzaa yookaan Zubeydan obboleettii tiyya isii hangafa isii qaaliidha jechuudha. Obboleettii tiyya akkasuma Zabibaalleen obboleettii tiyya Zubeydaa Zuleekaa Zabibaadha. Kana qofa osoo hin taane ammallee obboleeyyan ijoolleen shamaraa biraallee hin jirti jechuudha. Viidiyoo darbe irratti Zabiba Hamziyaa qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Viidiyoo biraa irratti illee inshallah obboleettii tiyya biraallee akkuma isin biyya ormaa jirtanii isin martu obboleeyyan kiyyaa isinillee isin qabadhee dhufuu ni danda'a jechuudha. Akkasuma Zabibaan arrafee yoo hirriba waan baay'ee nama garra wallahi baay'ee nama ajaa'iba.
akkuma carraa ta'e yeroo baay'ee guyyaa hirribnu nan qabu maaliif akkana qabe akkana qabe hin beeku ani xiqqoo na dabbare ta'e hin beeku akkana qabe yeroo tokko yoo nama dabbaru hirriba nama qabaam hin rafee sa'aatii dheeraallee hin rafne sa'aatii muraasa wayii rafee mattaawqaa wayitu jira ID international ID mattaawqaa jedhamu santu jira mattaawqaa kana baafadhee deebi'anaan jettee na biraa deemtee hin deebi'u misaa nyaanne kaaneeti misaa osoo nyaatin deemte achi misaa hojjettee kaatee misaa osoo nyaatin deemtee misaa nyaanne kaanee rafee isiillee dhima ta'etta yoo arrafu rafee yoo ani hirribaa ka'u jechuudha daa'ima addaa isiin daa'imatti waa bittee gooteerti halkanaa eegaa jirtu jechuudha tanaan dura ummitu irraa dhiqaa ergasii booda anirraa haa dhiquuf na eegdee beekaa irraa dhiquu didanii kootu irraa dhiqnaan jedhanii ergasii irraa dhiqee jechuudha daa'ima yoo irraa dhiqu maalirratti argee kan irra arge jechuudha inni argitanii isa kanarra arge jechuudha baay'ee gammadee baay'ee natti tole silaa fidee hin dhufu ture garuu iyyuu baay'ee waan na gammadaniif gammachuun kiyya gammachuu keessa waan ta'eef anillee baay'ee waan gammadee jiruuf gammachuun kiyya gammachuu keessan jedhee waan yaadeef qabadhee dhufee jechuudha kinootii akkuma isin argaatan kan argitanii isa kana itti gootee jirti dursa jechuudha abbaa manaa kiyyatu iyyuu arge jechuudha sultaantu arge inni daa'imni ummii bira ciisee jira ergasii inni ammoo daa'iman obsu waan ta'eef daa'ima bira dhaqee ciisee argee jennaaniin afaan itti dhadhaatanii inni illee achuma callisee ani yoo irraa dhiqu morma isaa irra jira gammachuu akkasii nama gammachiisu inumaa hin argine maaliif jennaaniin isiirraa hin eeyne illee isiin ijoolleedhallee akkasumallee irraa hin eeyne illee wanti isiin naayitaatellee waan baay'eedha waan guddaadha waan ta'eef tasuma irraa hin eeyne argitanii morma isaa irra arge jechuudha irraa hin eegne namoonni tokko ilmoon dhiiraa hin godhattu yoo jettanillee yeroodhaan umriidhaan wal qabsiisa jechuudha hin beekaa akka ilmoon dhiiraa hin godhanne shari'aan akka hin goosisne garuu umriidhaan wal qabata umriin isaa immoo achi ga'ee hin jiru jechuudha Zabiibaa baay'ee si jaaladha naaf galatoomi ati obboleetti qofa osoo hin taane hiriyaadhaallee baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja hedduu naa galatoomi umrii naa dheeradhu akkasuma immoo guddina kan keetii fi boota guddaa gahuu kan kee rabbiin haa argisiisu sin jedha yeroo hundumaayyuu jechuudha wallahi an maal jedhee akkasii ibsuu hin beeku tanaan dura yeroo sargi kiyyaa irratti jechuudha kennaa guddaa kennaa hagana hin jedhamne guddaan rabbi kennaa ajaa'ibaa jechuudha katasaan hin eegne yeroo ani abbaa manaa kiyya wajjin deemee akkasuma abbiraa kiyya obboleeyyan kiyya wajjin deemee qalabatii bitadhee uffata bitadhee waan galu kennaa ajaa'ibaa jechuudha kennaa ajaa'ibaa na qopheessite akkasuma diikooriillee goote jechuudha rakkabotii Dubaay na qopheessite irratti ammoo iyyuu diikooriillee bira qopheessite kookisiyoota sila sargidhaan qopheeffatan guutuu aynata hedduun hojjatte ijana hiitee an ammoo iyyuu maal morma na godhuu jedhee eegaa isin ammoo iyyuu akkasitti na qopheessite jechuudha kana qofaa miti kun ammoo iyyuu wantoota xixiqqaadha garuu waan kanaa olillee naaf taatee jirti hedduu naaf galatoomi naa ulfaadhu sin jedha umrii isii xixiqqoodha malee yaadni isii yookaan ammoo karoorri isii yaadni isii yaada nama guddaati hedduu naa galatoomi si jaaladha maal jedhee akka ibsu hin beeku asirratti ammoo yaada duratti isin jalqabara isin hime san namoonni barbaadan jiraatan taanaan keessan dubbisuun dandeettanii lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti akkasuma ammoo duwwaa 9 irratti telegiraamiidhaa fi waasaap irraan argachuu hin dandeettanii namoonni meeshaa barbaadan meeshaa mana keessa ta'e akkasuma meeshaa fannisaraa ta'e arabiyaa majlisii irraa akkasuma meeshaa biffee guutuu irraa meeshaa wanta barbaadan jechuudha maatii keessa sapiraayizii godhuu barbaadan waan barbaadan yoo keessa na dubbistan argachuu hin dandeettanii ajachuullee hin dandeettanii jira waan na kabajanii na jajjabeessataniif anillee hedduu sin jaaladha naaf ulfaadha naaf galatoomaa.